Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota garaagaraa irratti keessummoota garaagaraa keessummeessaa turuun isaanii yaadatama. Har'as dhimma filannoo fi haala miidiyaaleen biyya kanaa dhimma filannoo kana gabaasuu qaban irratti Daayireektara olaanaa itti aanaa Abbaa Taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa wajjin kan mari'annu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana tura. Obbo Wandasan nu wajjin turtii taasisuuf eeyyamoo ta'uu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha jalqaba irratti. Isinillee kabajdanii waan naaf feertaniif ulfaadhaa. Hayyee biyyi tokko filannoo gaggeessuuf yeroo qophaa'utti mootummaa afuraffaa jedhamuun kan beekamu miidiyaan gahee akkamii bahachuu qaba keessaayyuu filattoota gama barsiisuu fi beeksisuutiin? Akkuma beekamu miidiyaa mootummaa afuraffaa jedhamee akka addunyaatti yookaan akka beektota saayinsii kanaa mootummaa afuraffaa jedhamee beekama. Miidiyaan biyya keenyaa akkana waamamuuf maqaa kana moggaasuuf gaheera moo hin geenye waan jedhu achi keessa hin gallu because miidiyaan biyya keenyaa guddina isaa hin ilaallu akka miidiyaa industirii Afrikaa yoo ilaalle Afrikaa kanallee dhiisiiti akkuma olloota keenyaa akka East Afrikaa illee yoo ilaalle haga nama rakka guddatee fi shoora kana taphataara jennee kaabdiitti gan amannee ka fudhan nu ceesisa jennee illee amannee siyaasa keenya diinagdee keenya ka itti gannuu miti. Garuu akka miidiyaa guddatu akka miidiyaa abdii qabu waan baay'eetu hojjetamaa jira. Karaa seeraatiin illee yoo ta'e karaa hojumaata qajeelfama kan fakkaatan wajjin walqabatee hojii baay'eetu hojjetamaa jira akka mootummaa jechuudha. Erga jijjiiramni kun dhufe immoo riifoormii miidiyaa specifically miidiyaa jijjiiruudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa turanii. Haalli amma itti jirru kuni jijjiirama keessa jirra waan baay'eetu miidiyaa kanarraa eegama. Kana wajjin walqabatee baran filannoo goona akka biyyaa. Filannoo godhamu kana keessatti filannoon kun akka milkaa'uu fi akka milkoofne shoora guddaa qaban jedhamanii kan itti abdataman keessaa miidiyaan isa guddaadha. Akka biyyaa miidiyaan keenya properly act yoo godhe waan hojjechuu qabu yoo hojjete ummataaf dhugaadhaaf haqaaf yoo hojjete seenaa guddaa galmeessa akka biyyaa jedhee amana. Guddina miidiyaa keenya keessatti illee waan gahee guddaa qabu hojjetee darba waan jedhu qaba. Kun yoo hin taane akka biyyaallee akka industirii miidiyaa biyya guddattuu tokkollee kasaaratu ta'a jechuudha. So miidiyaalee keenya wajjin walitti dhufnee hojjechaa jirra. Hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Ni milkoofne jedhee abdadha. Muuxannoo filannoowwan kanaan dura turan irraa ka'uudhaani miidiyaaleen abbummaan isaanii namoota dhuunfaadhaan qabaman paartilee siyaasaa morkattootaaf ni loogu. Miidiyaaleen mootummaa yookaan kan uummataa kan jedhamu immoo tarii mootummaadhaaf loogu wanti jedhu jira uummata keessa kun jira. Qorannoon illee hamma tokko sirriitti irratti qoratamuu baatullee hamma wayii kan agarsiisu jira. Isa kana isin akka Abbaa Taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaatti akkamitti hubattu? Tarii rakkoon kun dhugamaan jira yoo ta'e akkaataa kamiin furuudhaaf yaaddanne? Haayiluu akkuma ati kaastetti qorannoolee hin barbaadu. Dubbiin kun qorannoolee hin barbaadu. Abbaan Taayitaa Biroodkaastingii Itoophiyaallee miidiyaaleen hafanillee uummata keessa jirra. Waan itti darbine illee hin beekne. Miidiyaaleen biyyattii kanaa ummataaf gara ummataa ta'anii gara dhugaa ta'anii gara haqaa ta'anii gara filannoo ummataa dhaabbatanii hojjechuu irratti rakkoowwan guddatu jira. Rakkoon kun akka biyya guddattu tokkoo yoo laallu miidiyaaleen guddatan nullee akka isaanii taane jennee kan itti carraaqqannu ka abdii itti goonu miidiyaa guguddaa warri qaban karaan itti darban illee kanaan addaa miti. Muuxannoo haga ammaa jiru yoo ilaallellee kanu filannoo ummataa fedhii ummataa tajaajilanii filannoo ummataa isa dhugaa isa haqaa kararra baasuu irratti hanqina guddaa qaban miidiyaaleen akka miidiyaa jechuudha.
Kun immoo waan baay'ee wajjin walitti dhufa. Miidiyaaleen biyyattii kana godhanii san godhanii kana balleessanii san balleessanii waan jedhu keessan galu. Because guddina miidiyaa keessatti miidiyaan akka miila lamaan dhaabbatu. Miidiyaan ba'ee waan fedhe akka hojjetu. Miidiyaan fedhii uummata akka tajaajilu godhuu irratti siyaasni shoora ofii qaba, diinagdeen illee shoora ofii qaba. Warri aangoo qabatan akka waliigalaa shoora guddaa qaban jechuudha. Hagaammaa waan jiru yoo ilaallu miidiyaan biyyattii kana yoo xiqqaate poolisii hin qabaniyyuu akkuma beektutti. Without poolisii hoogganamaa turanii akkuma isaan galeen jechuudha. Akkuma danda'an haguma danda'aniin uummata tajaajiluuf yaalaniiranii garuu tajaajilli isaanii kun ka haganamara nama boonsuu fi ka ummataaf waan ta'u hojjetaniiranii fixaniiranii jennee waan fudhannuu miti. Kana sirreessuu fi riifoormii kana keessatti akka miidiyaa riifoorm waan baay'eetu hojjetamaa ture. Akkuma beektutti seerri labsiin miidiyaa itti bulchamu kunillee tureera. Amma miidiyaan bakka itti ga'e irratti dhaabbannee innaa ilaallu miidiyaa kana bulchuuf ga'aa miti, waan baay'eetu hanqata. Kana guutuuf seera haaraa baafnee almost amma gara hojii galuuf karaarra jira jechuudha. Poolisii haaraallee baafneerra sanis gara hojii galchuudhaa fi hojiiwwan adda addaatu hojjetamaa jira. Rakkoo baay'eetu jira. Miidiyaan akka uummanni fedhutti, akka biyyi feetutti, dhugaan akka feetutti, haqni akka feetutti tajaajiluu irratti rakkoo baay'eetu ture. San furuuf hojiiwwan adda addaa hojjechaa jira. Garuu immoo muuxannoo wajjin wal qabatee waan kaaste sanii fi muuxannoon haga ammaa itti darbine, muuxannoon haga ammaa keessa turre kan nu agarsiisu miidiyaan filannoo qofa irratti miti. Waan adda addaa irratti uummata tajaajiluu irratti hanqina guddaatu jira. Amma garuu kana furuuf abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa hojiiwwan adda addaa hojjechaa jira jechuudha. Kun maali? Beezikalii rakkoon miidiyaalee biyya keenyaa ogummaan hojjechuu irratti hanqina guddaatu jira. Ogummaan hojjechuu irratti jechuudha. Ogummaan yoo hojjenne waan hojjettu hin beektu, eenyu akka tajaajiltu hin beektu, waan biyyaaf ta'u, waan ummataaf ta'u fi waan ta'uu malu hojjechuu irratti hin rakkatta ogummaan yoo hojjenne. So lack of professionalismii kana furuuf humna ijaaruu irratti hojiiwwan adda addaa hojjechaa turre. Koovidiin dhufee karaa irratti nu dhaabee ture. Amma deebisnee jalqabnee hojiiwwan adda addaa miidiyaalee biyyattii keessa jiran, miidiyaalee dhuunfaa wajjin illee, miidiyaalee uummataa wajjin illee hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Kanaan ala immoo miidiyaaleen bilisa ta'anii waan hin ta'a jedhanii yaadan, waan ta'uu malu, waan uummataaf ta'u, waan biyyaaf ta'u hojjechuu irratti bilisa ta'anii miila lamaan dhaabbatanii akka hojjechuu danda'an seera baasaa jirra. Warra isaa mul'atu wajjin illee taanee qajeelfama adda addaa, hojimaata adda addaa diriirsuu irratti hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Fuulduraaf kana jabeessinee itti fufna ni milkoofna jedhee abdadha. Dhimmi kun dhimmuma rakkoo ogummaa qofa jennee dhiisuu dandeenya. Obbo Hundasan fakkeenyaaf amma miidiyaaleen tokko tokko sabummaadhaan kan hundaa'an jiru. Dhaabbilee siyaasaatiin even kan hundeeffaman jiru. Iddoo of course kan biyya kana keessa qofa osoo hin taane kan biyyoota biyya alaallee ta'anii hojjetan jiru waan ta'eef tarii inni kun naanna'eeti yeroo filannoo keessattuu yeroo filannoo irratti uummata keessatti tarii rakkoo nageenyaallee uumuu danda'a waan ta'eef kana tarii rakkoodhuma ogummaa qofa jedhanii salphisanii biraa deemuu hin danda'ama laata? Haayilu waan gaarii kaafte maal akka ta'e beektaa? Ogummaan yoo hojjette ogummaan hojjechuu jechuun maal jechuudha waan jedhu hubannoo yoo qabaatte hojii kee profeeshinii kee yoo ka jaalattu yoo ka kabajdu sii galee yoo ka hojjettu wanda san ka'ee kana godhii san godhii kana sii kennaa kana sii gargaara waan siin jedheef karaa kee irraa baatee haqarraa dabdee ummata miitee biyya miitee waan hojjettu hin qabdu. Beeziin isaa san jechuudha malee isarratti waan ijaaramu waan baay'eetu jira. Kana keessatti waan maallaqaallee kaasuu dandeetta. Waan fedhii adda addaa, fedhii siyaasaa ta'uu danda'a.
saba kiyya malee saba biraa tajaajiluuf fedhii hin qabu waan jedhullee in ilaalta. Waan adda addaa kanarratti ijaaruu dandeetta. Namni professional yoo ta'e hojii isaa yoo jaalate galee fi yoo hojjete waan kana keessan galu waan jedhu irratti hundoofne lack of professionalism rakkoo kana fida waan jedhu kaasuuf malee akkuma ati jette qormaata guddaallee taasifneerra akka biyyaa jechuudha. Poolisii baasuudhaaf rakkoon miidiyaalee biyyattii kanaa maalidha waan jedhu hooggantoota adda addaa biyya keessaallee biyya alaatiillee affeerree qormaata guddaa taasifnee turre. Kanarratti inni tokko lack of professionalism waan jedhu waan nutti agarsiiseef not tokko isa guddaa lack of professionalism waan jedhu waan ta'eef kanarratti humna ijaaraa leenjii adda addaa irratti gaazexeessitoonni keenya bulchoonni miidiyaa hawusoonni keenya akka hirmaatan godhaa waan tokko tokko irratti hojii adda addaa hojjechaa jirra. Akka ati jettetti for example maqaa saba tokkooti miidiyaan tokko moggaafamuu danda'a. That is not the problem. Rakkoon ka jiru ilaalcha irratti. Rakkoon ka jiru yaada irratti. Maqaa magaala tokkootiin, maqaa saba tokkootiin miidiyaan moggaafame jechuun saba biraa jibba jechuu miti. Magaala biraa jibba jechuu miti. Aanaa biraa jibba jechuu miti. Warra biraa jibbee of qofa qabatee deema jechuu miti. Because akka namaa karaa kanaan jiraachuu hin dandeettu. For example, maqaa Oromootiin miidiyaa tokko moggaasuu dandeetta. Maqaa Amaaraatiin miidiyaa tokko moggaasuu dandeetta. Yookaan maqaa Tigreetiin miidiyaa tokko moggaaftee sanirratti hundooftee hojjechuu dandeetta. Garuu maqaa Oromootiin moggaafameef Amaara jibbee, Amaara cabsee, Tigree dhiibee yookaan waan biraa godhee Oromoof qofa tajaajila jechuu miti. Meentaliitiin kun maali? Maqaa Oromootiin moggaafamee Oromoof hojjeta jechuun rakkoo Oromoon beekaa dhiyeennaan jechuudha. Rakkoo maaltu jira? Soshaalii rakkoo maaltu jira? Karaa siyaasaatiin rakkoo maaltu jira? Karaa diinagdeetiin rakkoo maaltu jira? Karaa infraastiraakchariitiin rakkoo maaltu jira? Oromoon akkam yaada? Oromoon akkam hojjechuu qabaa? Akkam siyaasa isaa adeemsisuu qabaa? Waan jedhurra dhiyeennaan waan beekuuf Oromiyaa Broadcasting Network, Amara Mass Media or Agency, something like that. Maqaa kanaan moggaafaman jechuun kun san dhiibuu qaba sun immoo kana dhiibuu qaba waan jedhu keessa waan galuun. Qabatamaa hojjetaa ree garuu qabatamaa jechuun kiyyan fakkeenyaaf miidiyaan tokko maqaa saba Amaaraatiin dhaabbatee actually purpose saniif dhaabbateeti paartilee siyaasaa maqaa Oromootiin paartilee siyaasaa maqaa Tigreetiin hojjeteef keessattuu yeroo filannoo sanitti qilleensa yookaan ispeesii gaazexaa irratti kennanii sirriitti hojjechuu danda'u akkaataa saniin. Yoo akkasumatti kun aayidiyaalii akka hin taaneedheeti. Maal akka ta'e beektaa? Caammaan kun na dhiphatee jettee miila keen kuttuumi. By principle waan kun hin hojjeta. Biyya keenya keessaa miti. Muuxannoo addunyaa laaluu dandeenya. Awurooppaallee yoo deemte, Ameerikaallee yoo deemte magaalattii xiqqoo wayiitiin moggaafamuu danda'a. Miidiyaan tokko jechuudha. Magaalattii saniin moggaafame jechuun magaala biraa dhiisee magaala biraa diiguuf deema jechuu miti. Kun qabatamaan beekamuu qaba. Kana fiduuf hojjechuun garuu hojii keenya. Hojii manaa kennaati. Hojii manaa abbaa taayitaa Broadcasting Itoophiyaati. Hojii manaa miidiyaaleeti. Hojii manaa hooggantoota miidiyaa keessa gubbaa kaasanii haga gadii warri jiran kanarratti mootummaanis dabalatee kanarratti jabaannee hojjechuu qabna. Yoo hin taane garuu for example miidiyaa tokko maqaa Itoophiyaatiin moggaafte jechuun maqaa Afrikaatiin moggaafte jechuun kaafee hunda hammatee hojjetaa baaznasiin hin jiru haqaaf dhaabbataa ummataaf dhaabbataa biyyaaf dhaabbataa Itoophiyaaf dhaabbata yookaan Afrikaaf dhaabbata jechuu miti. Maqaa Afrikaatiin illee moggaasiin sammuun yoo hin jijjiiramne ilaalchi yoo hin jijjiiramne hojumaati yoo hin jijjiiramne ogummaadhaan hojjechuun diriirfatee lafa yoo hin qaban jijjiirama fiduu hin danda'u. Kana wajjin wal qabatee specifically waan filannoo kana innaa laallu fakkeenyaaf paartiileen Oromiyaa keessatti socho'an televezyiinii Oromiyaa irratti akka hojjetan yookaan eertaayimii akka argatan godhama. Hayyeessa itti deebinaati tarii Itoophiyaan jijjiirama kana asitti bilisummaa pireesii ni kabaja jettee kutannoodhaan itti deemaa jirti.
kun waan gaariidha pireesiidhaaf dhugaa dubbachuudhaaf garuu maqaa bilisummaa kanaanii keessayyuu yeroo filannootti hammam itti deemuu qabu. Gaaffii gaarii kaaftaa jiru. Mootummaan filannoonis haa dhufu, filannoonis haa darbu. Iivantiin biraallee haa dhufu. Freedom of expression hin kabaje jedhee kan waadaa seen filannoo kana yaadatee miti. Waan biraa yaadateeti miti. Freedom of expression kabajamuu qabennaa jennu kabajamuu waan qabuuf. Kanatu qabamuu qaba. Garuu filannoon innaa dhufu mirga barreessuu kan, mirga haasa'uu kan, freedom of expression akka waliigalaa kabachiisuuf hojii adda addaa innaa hojjan warri tokko tokko immoo mootummaan duuba deebi'ee balbala banee kan akka cufu waadaa seenee kana akka cabsu yookaan akka duuba deebi'u waan godhuu irratti warri hojjetanii hin jiranii jechuu miti. Garuu freedom of expressioniin eegsisuun waan tokko seera kabachiisuun immoo waan biraati. Freedom of expression by the way mirga hin tuqamne, mirga hin darbamne, mirga akkasiiti jedhanii warri amanan yoo jiraatanii kun dogoggora guddaadha. Freedom of expression bakka itti limiit gootu qabda. Bakka itti cuftu qabda. For example, nagaa biyyaa yoo kabooreessu yoo ta'e, nagaa ummataa, ummanni nagaan ba'ee akka nagaan hin galle waan godhu yoo uumame, dargaggoota nagaan ba'anii akka nagaan hin galle waan godhu yoo uumame, akka biyyaa kanaan durallee muuxannoo kana wajjin wal qabate baay'ee qabna akkuma beekamutti, akka biyyaa itti fufuun keenya, akka biyyaa jiraachuun keenya, akka biyyaa dhaabbachuun keenya gaaffii keessa yoo gale freedom of expressioniin kun hundumtuu ta'ee kanuma kabachiisuuf jedhamee ambi waan fedhe barreessaa, waan fedhe jedhaa, waan fedhe lallabaa ittuma fufaa jechuu miti. Kanaaf maaltu jira? Seera jira. Kanaaf maaltu jira? Labsii biroodkaastingii Itoophiyaa kabachiisuuf dhaabbate abbaan taayitaa kun jechuudha. Kana kabachiisuu irratti jabaannee hojjennaa. Kana hennaa jennu akka duraanii maaf kana jette, maaf kana barreessite waan jedhuun simply emotional taanee freedom of expressionii kana cufne jechuu miti. Miidiyaa akka moonitariitti goonu saayinsawaa karaa saayinsawaa ta'eetiin akkuma isinillee beektan ETVdhaafillee miidiyaa hawaasoota adda addaafillee gabaasa erginaa, ji'aan gabaasa erginaa, karaa saayinsawaa ta'eetiin erginaa. San qabannee riippoortii sanirratti hundoofnee seera kabachiisuu irratti illee filannoo wajjin wal qabatees haa ta'u yeroo saniitiin whatever it is seera kabachiisuun jabaannee hojjennaa. Kanaa achi immoo freedom of expressionii kabajuu irratti illee waadaa kenna eenna waan duuba jennuu hin qabnu jechuudha. Hayyee muuxannoodhuma kanaan duraarra akkuma isinillee dura kaasaa turtanii miidiyaaleen tokko tokko wanta hin jirre kan gabaasan jiru, gara tokkoof looganii kan gabaasan jiru. Gam kamiiniyyuu haa ta'u adeemsa filannoo fi bu'aa filannoo irratti warra dhiibbaa uumuu danda'an yookaan dhiibbaa uuman haala kamiin tarkaanfii irratti fudhattu isin akka abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaatti? Akkuma beekamu waan ati jettee kan dhibbantaan dhibba dhaabuun hin danda'amu. Muuxannoon biyya keenyaallee muuxannoon addunyaallee kan nutti himu kan nutti agarsiisu kana dhaabuu hin dandeenyu. Garuu qabxii filannoo irratti dhumarratti filannoo kanarraa waan arginu qabnaami sanirratti dhiibbaa hin taane yookaan jijjiirama hin taane akka hin fin hirdhisuun minimaayiz godhuun hojii abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaati. Kana godhuufi inni hojiin manaa jalqabaa keenya gaazexeessitoonni keenya hoggantooti miidiyaa biyya keenyaa kanarratti kutannoodhaan akka hojjetan waliin akka hojjetan abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa wajjin akka hojjetan godhuu irratti waltajjii adda addaa uumaa leenjii adda addaa kennaa
kanarratti peejii wal fakkaataa irratti akka dhaabban hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Kana cimsinee itti fufnu ta'a. Kanaan ala immoo miidiyaa moonitaringii cinaa hojmaataa fi seera haaromsuu irratti illee akkuma beektutti seera miidiyaa haaraa baafneerra. Inni illee waan nuu dabalu qaba. Waan nuu dabalu qaba jechuun maal jechuudha? Seera kanaan dura labsii biroodkaastingii kanaan dura jiru innaa ilaallu miidiyaan tokko balleessaa tokko yoo qabaate inni jalqabaa xalayaatti barreessita. Inni itti aanu garuu tamsaasa isaa akka dhaabu gootaan ji'a 2 ta'uu danda'a, ji'a 3 ta'uu danda'a. Tamsaasa isaa akka dhaabu gootaan. Kuni xalayaa barreessuu fi tamsaasa isaa yeroodhaaf akka dhaabu godhuu gidduutti dheerinni jiru guddaadha. Amma garuu seera haaraa baasaarra kana keessatti waan adda addaatu gidduutti jira jechuudha. Tarkaanfii adda addaa, tarkaanfii maallaqaa dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachuudhaaf seerri humna nuu kennaa, humna nuu dabala jechuudha. Kanallee miidiyaalee wajjin wal barsiisuu, uummanni illee seera haaraa kana akka beeku proomoot godhuu irratti hojiiwwan adda addaa hojjennaa. Garuu waan akka bu'uura guddaa goonee waan qabachuu qabnu maali? Humna ijaaruu irratti. Filannoo hin milkoofne godhuu irratti seenaa baay'ee qaba. Seenaa waggoota 27 darban kanallee yoo ilaallu filannoon adda addaa godhameera. Filannoo hin milkoofne, filannoo namni itti du'e, filannoo dhiigni kan itti dhangalaa'e, filannoo rakkoo baay'ee, darara baay'ee, hidha baay'ee uummanni keenya itti arge dabarsineera. Wanti haaraa maali? Filannoo milkaa'e godhuu irratti muuxannoon keenya, ekspiriyaansiin keenya akkuma beektu haga namara kanu boonsuu miti. So miidiyaaleen keenya seenaan filannoo milkaa'e akka godhan carraa itti kenneera. Carraa kana itti fayyadamanii waan ummataaf ta'u, waan biyyaaf ta'u, abbootii qabeenyaatiif miti, mootummaaf miti, paartiilee siyaasaa adda addaatiif miti, ummataaf akka hojjetan, biyyaaf akka hojjetan carraa kanaan dhaamsa erguu barbaada. Hayyee isin sadarkaa tarkaanfii fudhachuu bira osoo hin ga'ine miidiyaaleen yookaan gaazexeessonni dhimma filannoo kana gabaasanii akka ofii isaaniitti ta'anii of sirreessan, of qeeqan wanti yookaan muuxannoon biyya alaa jira jechuun karaa miidiyaa kaawunsiliidhaan yookaan mana marii miidiyaalee kan jedhamu kan wanti sirreeffamu biyya kana keessatti illee waggoota muraasaan dura kan hundaa'ee jira. Isaan kanneen wajjin tarii akkaataa kamiin qindoominaan hojjettan tarii miidiyaaleen balleessanii jedhaniituma itti fiiguun dura wal ijaaruu, wal sirreessuu akka isaan wal of sirreessaa adeemsa filannoo kana sirrii taasisan gubbatte isin mana marii miidiyaa kaawunsilii kana wajjin akkamitti hojjetta? Qabxiin guddaa san abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa akkuma amma siin jedhe sanitti miidiyaaleen biyyattii kanaa kaawunsilii isaaniitiin wal gorsanii karaarraa maqullee yoo jiraate gara karaa deebisanii reguleetorii walii godhanii kana balleessitee kana dogongortee gara karaa deebi'ii walii jedhaa walii gorsaa wal cinaa dhaabbachaa yoo deemanii miidiyaan biyyattii kanaa hin guddata. Kun gaaffii hin qabu. Because abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa waan istiraatejii miidiyaa guddisuu irratti istiraatejii miidiyaan kaawunsilii yookaan manni miidiyaa biyyattii kanaa hojjechuu hin dandeenye akka biyyaa akka mootummaa hojjechuu irratti xiyyeeffatee hojjeta isaan yoo wal gorsan jechuudha. Kana wajjin wal qabatee akkuma beekamu miidiyaa kaawunsiliin biyyattii kanaa hundaa'uuf gara waggaa 8 immoo 9 turee ture. Sananni isaanii mootummaa bira ga'ee akkuma beektuun seera adda addaatiin karaan dura biyyattii keessa jiran wajjin wal qabatee gara hojii galuudhaaf baay'ee rakkatanii waan rakkoo guddaa keessa turanii
akkuma qara jedhetti gara filannoo miidiyaa riiformii keessa akkuma galleen miidiyaa kaawunsiliin kun hundaa'ee akka lafa qabatee hojii eegaluu fi abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa shoora guddaa taphateera. Fuulduraaf illee miidiyaa kaawunsilii kana gargaaruu irratti cimnee waan hojjennu ta'a. Garuu haalli amma itti jiru istaatasiin amma miidiyaa kaawunsiliin kun itti jiru hagana mara waan itti abdattee waan hunda itti gattee wal cinaa dhaabbadhaa wal gorsaatii walii moonitar walii godhaa jettee waan itti dhiistoo miti. Garuu abdii qaba. Abdii guddaa qaba. Filannoo wajjin illee wal qabateen wajjin akka hojjetanii hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Waltajjiiwwan adda addaa irratti leenjiiwwan adda addaa irratti isaan affeerraa. Isaan illee dhufanii nu wajjin hojjechuudhaaf filannoon kun filannoo nagaa filannoon kun filannoo milkii ka milkaa'aa akka ta'u isin wajjin hojjenna waan jedhu karaa adda addaatiin nu ibsaaranii. I hope kun dhugaa ta'a lafa qabata jedhee abdadha. Miidiyaa kaawunsiliin garuu ammallee jabaachuu qaba. Ammallee miila lamaan dhaabbachuu qaba. Fedhii adda addaa yookaan intarastii warra adda addaa keessatti yoo galfate kana waan kaafne kan waan isarraa eegnu kan lafaan nu ga'a jedhee hin amanu. Hope amma waan jiru yoo ilaallu abdii guddaatu jira. Nu wajjin hojjechuu fi isaanillee fedhii guddaa qabanii of ijaaraaranii of cimsaaranii ammallee gara miidiyaa kaawunsilii miidiyaaleen adda addaa ka galan illee jiranii ka hafan illee jiranii isaanillee qabatanii wal gorsanii waan biyya kanaaf ta'u waan uummata kanaaf ta'u hin hojjetan jedhee abdadha. Hayyee paartileen siyaasaa sagantaa siyaasaa isaanii kan itti dhiyeeffatan garaagarummaa yaadaa isaan gidduu jiru kan irratti wal falman pilaatfoormiin jira. Pilaatfoormii kana jechuun dhaabbanni keessan boordii filannoo wajjin ta'uudhaan yeroo qilleensaa reediyoo irratti televezyiinii irratti akkasumas gaazexaa irratti kan ba'u jira. Inni kun barana maal fakkaata? Kan yeroo biraa irraa maaltu adda isaa taasisa? Keessaayyuu raadiyoo fi televezyiinii irratti wal falmiin kun kallattiidhaan dhiyaatamu akkamii haalli isaa wanta jedhume? Akkuma beekamu boordiin filannoo biyyaalessaa beezikalii hojii kana akka hojjetu mootummaan ka dhaabbateedha. Hojiin ka boordii filannoo biyyaalessaati. Garuu hojii ispeesifikalii hojii miidiyaadhaan wal qabate kan abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa wajjin hojjetanii kanuma wajjin wal qabatee hojimaataaf qajeelfama haaraa hojjechuu irratti wal gargaarree hojjenneerra jechuudha. Isaan gargaarreerra kun gara hojii galuudhaaf already xumuramee paartilee siyaasaa biyyattii keessa jiraniif dhiyaatee isaan illee sanirratti koomentii kennanii boordiin filannoo biyyaalessaa kana gara hojii galchuu fi almost karaa dhumaa irratti jira jechuudha. Abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa ka filannoo baranaa wajjin wal qabatee eertaayimii fi gaazexaa irratti akkam akka hojjetan diliddilii baasuudhaaf maal godhee sooftuweeriin fayyadamnee isaa wajjin taanee sooftuweerii haaraa develop gooneerra. Sooftuweeriin haaraa kun paartileen siyaasaa itti amananii maanuwaaliin ture akkuma beekamutti jechuudha. Ixaan ka ba'u maanuwaaliin ture. Maanuwaaliin innaa ba'u amanamummaan isaallee hagana mara paartileen siyaasaa hundumtuu itti amananii fudhatanii itti walii galanii ka deemanii miti. Akkuma yaadattan filannoota darban kana innaa yaadan yeroon kun anaaf gahaa miti akkana na godhanii garas na darbanii gara na harkisanii waan jedhu waan adda addaatu ka'aayyu. Garuu sooftuweeriidhaan innaa ta'u qabxiiwwan itti ramadaman ebelu eessarratti ramadama? Sa'aatii kamiirratti ramadama? Reediyoo kamiirratti? Televezyiinii kamiirratti? Gaazexaa kamiirratti akka ramadamu simplii qabxiiwwan ka baasu boordii filannoo biyyaalessaati. Qabxiiwwan san hojiin kenna maali yookaan hojiin abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa bakka boordiin filannoo biyyaalessaa jirutti bakka mootummaan jirutti
bakka paartiiwwan siyaasaa biyyattii jiranitti abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa qabxiiwwan san meesharmantii san fiid godhaa jechuudha sooftuweeriidhaaf. Sooftuweeriin without any biasness clearly ebeeluu kanarratti sa'aatii kanarratti gaazexaa kanarratti reediyoo kanarratti televezyiinii kanarratti waan jedhu sooftuweeriidhaan ramaduudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Kanarratti insaan gargaarsa guddaa nuuf godhaara. Sooftuweerii develop goonee fidnee amma yaalaarra jechuudha. Hagam hojiidhaaf qophaa'aadha. Hagam amanamaadha. Aktiivlii hojjechuudhaaf amma almost gara 90% caalaa akka ta'u effectively sooftuweeriin kun hojii isaa hojjechuu akka danda'u mirkaneessineerra. Fuulduraafillee kana laalaa haga filannoo dhaqqabutti haala gaarii irratti argamna jedhee abdadha. Falmiin paartilee gidduutti taasifamu kun kallattiidhumaan immoo silaa waraabbiidhaan hin darbama. Akkuma beekamu waraabbiidhaan darbama. Because muuxannoon biyya keenyaallee muuxannoon addunyaallee kan nutti agarsiisu laayiviidhaan ka godhamu most probably akka waan presidential systemii biyyoota hordofan keessatti nama 2 yookaan nama 3tu dorgomaa akkuma beektutti warri dorgoman ba'anii kana godhaa san godhaa waan jedhu irratti yaada isaanii ibsachuu danda'an. Garuu parliamentary system biyya hordofan keessatti inni caalu inni guddaan waraabamee tamsaasaaf ka oolu innaa ta'u boordiin filannoo biyyaalessaa sagantaa baasuudhaan kallattiidhaan illee yoo paartileen akka yaada isaanii ibsaniif akka ummata bira ga'aniif sagantaa baasuu irratti boordiin biyyaalessaa filannoo Itoophiyaa waan akkanaa irratti deemuu danda'a. Garuu gaheen keenya hojiin keenya boordiin filannoo waan nuuf fiduu irratti hundoofnee fairly paartilee siyaasaa adda addaatiif yeroo ramaduu irratti qofa hojiin manaa keenya jechuudha. Hayyee dura kaasaa kan turtanii naannoleen biyya keenya keessa jiran baay'een isaanii yeroo ammaa miidiyaalee mataa isaanii qabu raadiyoo fi TV jechuudha. Naannoleen hin qabne muraasa. Haaluma wal fakkaatuun sadarkaa federaalatti eeyyama isaanii fudhatanii hojjetaa kan jiran miidiyaaleen ETV'n alallee jechuudha jiru. Paartileen siyaasaa yeroo filannoo kanatti haala kamiin itti fayyadamu keessayyuu miidiyaalee sadarkaa naannoleetti jiran kanneen fakkeenyaaf amma paartiin sadarkaa biyyatti dorgomu tokko akkaataa kamiin sadarkaa kan miidiyaalee naannolee sanatti fayyadamuu danda'a. Eertaayimii kennuu kanarratti waan lama jira. Inni tokkoffaa paartileen akka biyyaa dorgomaman miidiyaalee biyyaalessaa ETV dabalatee akka biyyaa miidiyaalee tamsaasan irratti yeroo argatanii jechuudha. Akka naannoo yoo ta'e for example akka Oromiyaa yoo ta'e Oromiyaa keessatti paartileen dorgomaman miidiyaalee Oromiyaa keessa jiran fayyadaman. Kun jechuun maali? Miidiyaaleen akka biyyaalessaa dorgommii keessa seenan Oromiyaa hin dhaqqabanii yookaan Gaambeellaa hin dhaqqabanii jechuu miti. Akkuma beektutti miidiyaaleen akka biyyaalessaa socho'an throughout the country tamsaasni isaanii waan dhaqqabuuf ummata bira ga'uu irratti rakkoon hin jiru. Maaliif rakkoon hin jiru? Tokkoffaa miidiyaaleen akka bara darbee sanii miti amma akka biyya keessa jiran. Akkuma beektutti miidiyaaleen baay'ataniiranii miidiyaalee adda addaa qabna. Miidiyaaleen kunniin biyya keessa guutuu dhagaamuuf humna qaban jechuudha. Miidiyaaleen kun ummata bira inuma dhaqqabu. Akka biyyaallee yoo jenne akka naannoollee yoo jenne inuma dhaqqabu. Naannoo 2-3 miidiyaalee ofii kan hin qabin jechuudha. Akka biyya amma yaadni guddaa kan ta'uu qabu maali? Paartileen siyaasaa kunniin gaazexaa irratti barreessuuf carraa argatan. Matseetii adda addaa irratti barreessuuf carraa argatan. Eertaayimii reediyoo fi televezyiinii irratti yaada isaanii ibsachuuf carraa argatan. Carraa argatan kana
akkamiin itti fayyadamu waan jedhu irratti garuu hojii guddaatu nurraa eegama. Miidiyaalee irraa, paartilee siyaasaa irraa, uummata irraallee waan baay'eetu eegama. Hoggantoota miidiyaa keessa jiranii fi ogeeyyoota miidiyaa keessa jiran hundaatiif hojiin manaa guddaa, gaaffiin guddaa akka ta'uu qabu kana. Eertaayimiin akkuma beektu taayiluu mi'aadha, widdiidha, qabeenya uummataati, qabeenya biyyaati. Eertaayimii kana sitti kennee yoo ka walitti arrabsitu, yoo ka dhagaa walitti darbitu, walqeequu qofa irratti hundooftee uummataaf kana sii fayyada, mootummaan kun kana hanqatee, mootummaan kun kana badee, ani immoo kana sii fida, fayyaa keetiif kana sii hojjedha, qonnaaf kana sii hojjedha, diinagdee keetiif kana sii hojjedha, bilisummaa keetiif kana sii godha waan jedhu irratti hundooftee yoon hojjanne uummataaf waan ta'uu miti jechuudha. Rakkoon guddaan isa kan. Baay'ee gaariidha. Akkuma kan isin jettanii nan hubadha naa gala. Garuu paartileen sadarkaa naannootti dorgoman kunniin miidiyaalee sadarkaa biyyattii irratti jiranillee itti fayyadamuudhaaf mirga qaba jedhanii yoo gaafatan maali deebiin keessan? Mirga qaban fayyadamuudhaaf akkuma qarasitti metti beezikalii gaheen kenna ka ta'u, hojiin kenna ka ta'u, paartilee liistii kan uufitu boordii filannoo biyyaalessaati. Paartilee kamtu ka biyyaalessaa irratti ramadamanii, paartilee kamtu Oromiyaa irratti, Amaara irratti, Tigraay irratti, paartilee kamtu ramadamaa waan jedhu liist awut godhee kan uufidu boordii filannoo biyyaalessaati. Hojiin kenna maali? Liistii nuu dhufe kan, meejarmantii nuu dhufe kan qabannee sooftuweeriidhaan daladdaluu qofa ta'a jechuudha. So gaaffiin ati kaaste kun gaaffii guddaadha. Seriously ilaalamuu qaba. Boordii filannoo biyyaalessaa oduu gaafatte deebii gaarii argita jedhee yaada. Garuu kaasuun sirriidha. Baay'ee gaariidha. Mee gara miidiyaalee hawaasaatti darbinuuti. Miidiyaalee idileetiin alatti, raadiyoo fi televezyiinii yookaan gaazexaan alatti yeroo ammaa kana miidiyaaleen hawaasaa illee itti fayyadamtoota mataa isaanii qabu. Haala itti fayyadamiinsa miidiyaalee hawaasaa kana yommuu ilaallu ammoo gartokkeen wanta gaariidhaaf itti fayyadama, gartokkeen ammoo haala gaariidhaan miti qorannoon kan agarsiisu kan itti fayyadamu odeeffannoo sobaa daddabarsuu, jibbansa daddabarsuu, tarii odeeffannoowwan walitti bu'insaaf illee kakkaasan dabarsaa jiru waan ta'eef yeroo filannoo kanatti ammoo baay'ee yaaddessaadha wanti akkana. Isa kana akkaataa kamiin to'achuudhaaf karoorfattan? By the way, seera hagaammaa jiru kana yoo ilaallu akkuma maqaan kenna ibsutti abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa jedhama. Abbaa taayitaa biroodkaastingii jechuun the name indicates broadcast innaa jennu reediyoo fi televezyiinii irratti xiyyeeffata jechuudha. Seerri haaraa saayibar miidiyaa dabalatee miidiyaalee adda addaallee akka humna ijaaru, akka to'an, akka reeguleetu goonu taayitaa nuu kenna jechuudha. So hojumaata hagaammaa qabnu wajjiin wal qabatee miidiyaalee sooshaal miidiyaa jennee waamnu kanneen to'achuudhaaf, hordofuudhaaf hojii kennaa miti, seerri nuun kenninee jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa kana wajjiin wal qabatee uumama sooshaal miidiyaati. Kan biyya keenyaa qofaa miti, kan Afrikaa qofas miti. Akka addunyaa uumamni isaa bakka barbaadde teettee with simple cost and bilbila takkitti harka irratti qabattee waan barbaadde barreessuu, waan barbaadde tamsaasuu irratti uumama isaati jechuudha. This is the nature of social media. So warra barreessan kana wajjiin walaariitee hin dandeettu. Garuu uummata kee dammaqsuu irratti hojjechuu dandeetta jechuudha. Especially akka biyya keenyaa yoo ilaallu mainstream miidiyaan keenya uduun guddatin social miidiyaan nutti dhufe.
biyyoota tokko tokkootiif hin dhufeef. Garuu akka biyya keenyaa nutti dhufe malee nuu dhufe jennee fudhachuu hin dandeenye. Because mainstream miidiyaan hin guddanne, miidiyaa litirasiin uummata keenyaa hin guddanne, maal amanuu qaba, maal fudhachuu qaba, maal dhiisuu qaba waan jedhu irratti illee odeeffannoo sooshaal miidiyaa irratti deemu dubbisee, xiinxalee, qoratee, duuba isaa laalee, soorsiin odeeffannoo kanaa eenyu waan jedhu seriously ilaalee no, this is fake jedhee keessaa ba'uu irratti hanqinna jira. So akka abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa miidiyaa litirasii wajjin wal qabatee istiraatejii waggaa 10 karoorfannee hojjechaa jirra. Uummanni keenya miidiyaa kam dhageeffachuu qaba? Miidiyaa kamirraa maal fudhachuu qaba? Feek niwusii irraa of eeggachuu akkam danda'a? Waan jedhu irratti hojiiwwan adda addaa hojjenna. Kun garuu hojii abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa qofaa miti. Hojii keessan mainstream miidiyaa keessa warri jirtan kanarratti uummata dammaqsuu irratti by the way EBC hin galateeffadha carraa kana yoo argadhe jechuudha. Waan tokko tokko hojjechuu irratti this is fake news kana hubadhaa akkana yoo ta'e kana yoo ta'e kan waan jedhu irratti hojiiwwan adda addaa hojjechuuf yaalaara garuu kun gahaa miti. Kun gahaa miti. Fuulduraaf illee mainstream miidiyaan biyyattii kanaa abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa dabalatee jabaannee hojjechuu qabna. Feek niwusii kana especially sooshaal miidiyaan daameejii fidu kana wajjin wal qabatee uummata keenya baraaruuf wajjin hojjechuu qabna. Garuu gara filannoo dhiyaachaa innaa deemnu I think seerri amma ba'aaru kunillee gara hojii gala jedhee yaada, jedhee abdadha. Sooshaal miidiyaa akkam goonee to'annaa YouTube irratti waan deemaa jiru beekna, Facebook irratti bloogaroonni adda addaa maal akka godhaaran inuma argina. Kan akkam goonee to'annaa, akkam goonee humna isaanii ijaarraa, akkam goonee warra karaarraa maqan kana gara karaa akkam goonee deebifna waan jedhu irratti insaa fi qaamota adda addaa wajjin hojjechaa jirra. Abdii guddaa qabaa. Haga filannoo waan gaarii hojjennee filannoo milkaa'ee geggeessina jedhee yaada. Akkuma beektan biyyi kun biyya guddaadha. Heddumina baay'ee qaba. Rakkoolee baay'ees qaba. Sabummaadhaan, siyaasaaniif kana bifa adda addaatiin qoqqoodamiinsa hedduutu jira waan ta'eef yeroo filannoo kanatti ammoo of eeggannoo cimatu barbaachisa. Kanaafuu eenyurraa maaltu eeggama? Akkaataa kamiin keessaayyuu miidiyaaleen hojjechuu qabu of eeggannoon jechuudha. Bifa dhaamsaatiin wanti jiru yoo jiraate. Ulfaadhu Haayiluu. Biyyattiin kun nu barbaachifti. Wal jaalachuufillee, wal jibbuufillee biyyattiin kun nu barbaachifti. Anatu biyya bulchaa, santu biyya bulchaa, anatu dursuu qabaa, santu dursuu qabaa jechuufillee biyyattiin kun jiraachuu qabdi. Konkolaataa gommaan isaa hiikamee, motorri isaa hiikamee, mareen isaa irraa buqqa'ee garaajii keessa dhaabbate keessa galanii anatu shofeera, anatu gabbiinaa gala, anatu duuba ta'a waan jedhu irratti tololuun hin ta'u. Konkolaatattiin hojjechuu qabdi. Anatu diraayiv godhuu qaba jechuufillee konkolaatattiin hojjechuu qabdi. Anatu gabbiinaa ta'a jechuuf, anatu duuba ta'a jechuufillee konkolaatattiin hojjechuu function godhuu qabdi. Biyyattiin kun utuu hin jiraatin daaraarra dhaabbannee, biyya diigamtee irra dhaabbannee, biyya hin jirre irra dhaabbannee anatu biyya bulchaa, anatu biyya bulchaa waan jedhu keessa galuun gowwummaa guddaadha. Gowwummaadha. So biyyattii kana eeguu irratti gaheen ka mootummaa qofaa miti. Gaheen ka miidiyaa qofaa miti. Gaheen ka abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa qofaa miti. Gaheen ka uummata qofaa miti. Gaheen ka hunduma keenyaati. Filannoo kanan goona jennee illee amma anaafatti biiroo kiyya dhuftee kan mari'achaa jirru waan biyyattiin tun jirtuuf. Yoo biyyattiin tun hin jirre an biiroo kam keessa jira? Ati miidiyaa kam keessa jirta?
mootummaan masaraa kam keessa gal paartiileen siyaasaa ummanni kun filannoon kun ka ummataati filannoon kun ka miidiyaati miti filannoon kun ka mootummaatii miti filannoon kun ka ummataati yoo ummata kabajna jenne yoo ummata jaalanna jenne yoo ummataaf hojjanna ummataaf dhaabbanne ummataaf duune yoo ka jennu filannoo ummata kana kabajuu qaba miidiyaan hin filatu miidiyaan warra filamanii fi warra filan gidduu dhaabbatee yaada isaanii haqaan warra filamanii haqaan ummataaf geessa amanamummaa kana jabeessinee yoo qabaanne filannoo milkaa'aa ta'e seenaa haaraa galmeessif yoon taane carraan kun nu darba jechuudha. So akkuma ati kaaftetti gahee keenya bahuu qabna. Akka miidiyaa seenaa haaraa galmeessuuf deemutti haqaaf dhaabbachuu qabna. Ummata cinaa dhaabbachuu qabna. Dhugaaf dhaabbachuu qabna. Yoo kana goon biyyattiin kun hin fufti. Biyya gaarii, biyya badhoofte argachuufillee filannoon kun baay'ee nu gargaara jedhee amana. Obbo Wondasan Andu'aalam Daayirektara Olaanaa Itti Aanaa Abbaa Taayitaa Biroodkaastingii Itoophiyaa waa'ee filannoo miidiyaaleen haala kamiin yeroo kanatti hojjechuu qabu dhimma jedhu irratti ibsa bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinillee na kabajdanii waan naaf feertaniif ulfaadhaa. Hayyee daawwattoota keenya mariin dhimma filannoo kanaan wal qabatee miidiyaaleen haala kamiin hojjechuu qabu dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaa waan ta'eef of eeggannoo akkamiitiin miidiyaaleen hojjechuu qabu jedhu irratti mari'ataa turre kanumaan xumurraa mariisisaa kan isin wajjin ture an Haayiluu Miidhaqsaati marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.